bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti maqaa sakatta'iinsaan namoota ukkaamsuun daran jabaachaa dhufu jiraattonni dubbatan. Jaalladhi Oromoo waan qindeeffatte qabdi. Magaalaan Dirree Dhawaa giddugala gabaa guddaa baha Oromiyaa fi bulchiinsa magaalota dinagdee jabaa gaggeessan keessaa tokko waan taateef sabaaf sablammiin Empaayeraa Itoophiyaa martinuu magaalattii maadheeffachuun dallalatanii jiruu isaanii akka gaggeeffatanii jiraatan hundaafuu ifa galaadha. Ilmaan Oromoos golee Oromiyaa bakkoota adda addaa keessaa magaalaa Dirree Dhawaatti galuun hojii argatan maraa hojjechuun jireenya harkaa fi afaan gidduudhaa kan jiraatan hedduudha. Guyyaa lamaan kana dhuma baatii waxabajjii fi jalqaba baatii adoolessaa bara 2022 maqaa sakattaa miseensa woboo jedhuun ilmaan Oromoo gama kibba lixaa fi giddugaleessa Oromiyaa irratti xiyyeeffachuun magaalaa Dirree Dhawaa bakkoota akka Saabiyaan, Malkaa Ayyalaa, Hursoo fi bakkoota kaanitti ilmaan Oromoo ukkaamsuun dhabamsiisaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaa ibsaniiru. Sirni PP ilmaan Oromoo lagaa fi gandaan qooduun hidhaa, saamichaa fi ajjechaa hammeessuus ilmaan Oromoo waadaa dhiigaaf lafee irbuu shinnigaan tokkummaa isaa eeggatee jiraata kan jedhan qeerroo bilisummaa Oromoo magaalaa Dirree Dhawaati. Godina Wallagga Bahaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessatti waraanni sirna faashistii PP hidhaa fi reebicha hammeessuun barame. Jaaleraan Gameessaa dabalata qabdi. Murni maafiyaa PP filannoo sobaa gaggeessee fedhii uummataa malee anatu siif beekaan aangoo irra jiru ilmaan Oromoo irratti gocha farrummaa dhala namaaf hin malle irratti raawwachuun jiraachuuf wabii dhabsiisuun uumamuu isaanitti akka gaabban taasisaa jira. Haaluma kanaan jiraataa godina Bahaa Wallaggaa Ona Waamaa Hagaloo magaalaa Qassoo ganda duwwaa tokko kan ta'e Eebbaa Surraa Ittaanaa nama jedhamu waxabajjii 29/2022 magaalaa Naqamtee keessatti qabuun hidhaatti darbatanii jiru. Eebbaa Surraa bakka jireenya isaa aanaa Waamaa Hagaloo irraa waraana bilisiginnaa baqatee magaalaa Naqamteetti kan gale yoo ta'u achittis osoo biraa hin hafiin milishaa ta'e jechuun dirqisiisaa turanii sababa inni fedhii dhabeef qabanii reebicha hamaa fi kobolaa gubanii irratti coccobsuun du'aa jireenya gidduutti erga dhiisaniin booda mana hidhaa magaalaa Mooxeetti geessuun hidhanii jiru. Naannoo magaalaa Mooxee irraa fira dhiigaa kan hin qabne namni kun nyaataaf waan dhugamullee nama geessuuf dhabuun akkasumas miidhaa reebichaan irra ga'e irraa yaala dhorkatamuun dararamaa akka jiru maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Murni biltiginnaa maqaa uummata Amaaraatu ajjeefame jedhuun waraana heddumina qabu gara lixa Oromiyaatti fe'aa jiraachuun barame. Jaalul Gufaa Diinaa guutuu gabaasa kana akka taanutti siniif dhiyeessa. Murni faashistii PP mootummaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa qindeessuun humnoota federaalaan tumsuun Oromiyaa irratti duguggaa sanyii bifa haaraan akka itti fufu torbee darbee ifatti mootummaan naannoo Amaaraa fi Oromiyaa marii ta'aniin waraana bilisummaa Oromoo balleessina maqaa jedhuun duula waraanaa akka geggeessan dubbatan. Kana bu'uura taasifachuun adoolessa 1/2022 irraa qabuun magaalaa Finfinnee irraa ka'uun gara lixa Oromiyaatti bobba'aa jiru. Kaayyoon duula kanaa maqaa uummata Amaaraatu Oromiyaa lixaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo miidhaan irra ga'een dansa sobaa qabatanii aba'an malee ilmaan Oromoo lafa irraa duguuguun Oromummaa cabsanii olaantummaa leelliftoota sirna Minilik jabeessuu akka ta'e fagalaadha. Duulli wal fakkaataan guutuu Oromiyaa keessatti baatii bitoota isaa irraa eegaluun bifa haaraan kan eegale ta'us duula kanatti milkaa'uu dadhabuun lixa Oromiyaatti leenjitoota waraanaa haaraa akka mooraa leenjii ba'anitti baatiiwwan waxabajjii keessa bobbaasaa turan. Ammas gantootni Oromoo goobanaa daacee bakka bu'uun Oromoo garboomsisaa jiran yeroo fedhanitti maallaqaan deeggaruun faannoo leenjisaa yeroo barbaadanitti humnichi akka Oromiyaa seenuu afeeruun ajjeechaa saamicha gubiinsaa fi godaansa dhala Oromoo irratti akka raawwatan taasisaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo isa lolaan dhufe lolaan ofirraa deebisuu kan itti beeku ta'uu bilchiginnaanuu ragaa kan ba'u yoo ta'u duula lolaa jechuun cidha qophaa'e kan ilmaan Oromoo haa ta'uuf waan ta'eef ilmaan Oromoo keessaa fi alaan tokkoomee waan danda'uun dura dhaabbachuu qaba kan jedhan qeerroo bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaati. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waraannii fi tiksitoonni Impaayera Itoophiyaa uummata Oromoo magaalaa Asoosaa irratti xiyyeeffachuun hidhaa fi reebicha hamaan dararaa jiraachuun barame. Jaalmurteessaa Bantii dabalata qaba. Murni nama nyaataa bulchiinsa abbaa irree teessuma isaa tikfachuuf lubbuu Oromoota hedduu galaafachaa kan jiru Impaayerittii keessatti Oromoota gooluu, reebicha, saamicha, hidhaa fi ajjechaa itti fufee jira. Haaluma kanaan magaalaa guddittii Beenishaangul Gumuz Asoosaa keessatti dararaan uummata Oromoo irra ga'aa jiru itti fufuun kan durii irra daran caaluun roobii darbee jechuun waxabajjii 29/2022 irraa kaasuun Oromoota magaalicha keessa jiraatan kan jiru dhuunfaa isaanii hojjetanii jiraatanis ta'e kan keessa qaxxaamuruu dhimma dhuunfaa isaaniif socho'an mara bakka arganitti rifeensarra aduun jumulaan hidhanii iraarsaa jiraachuu jiraattonni har'aata biyyaalessa Oromiyaaf gabaasaniiru. Akka jiraata magaalicha har'aatni biyyaalessa Oromiyaa dubbisu tokko jedhetti Oromootaan magaalicha keessa jiraachuun nutti ulfaateera. Halkanis mana irra adeemuun milishotaa fi basaastota maallaqaan go'omsuun namoota nagaa funaananii hidhaa jiru kan jedhe. Jiraataan kun keessumatti magaalaa Asoosaa keessa naannoo ilmaan Oromoo kireeffatanii ta'anii fi itti hedduummatan
kan akka naannoo waajjira qonnaa, naannoo hospitaalaa fi naannoo gimbii jedhamanitti daran hammaataadha jedheera. Waxabajjii 29/2022 irraa eegaluun waajjira poolisii magaalaa Asoosaa keessa jirutti ilmaan Oromoo hidhamanii jiran tilmaamaan namoota 200 ol kan ta'an yoo ta'u, bakki itti hidhan hanqachuun mana kireessaa jiru jechuun yaada isaa arraata biyyaalessa Oromiyaaf kan ibse jiraata magaalaa Asoosaati. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Hurrumuu keessatti qomee suuraa artistii Haacaaluu Hundeessaa qabu uffattan jechuun qeerroon ukkaamsaa jiraachuu jiraattonni dubbataniim. Jaalchiitii Bantii dabalata qaba. Guyyaa yaadannoo wareegama waggaa lammaffaa artistii jaallatamaa fi kabajamaa Haacaaluu Hundeessaa jechuun waxabajjii 29/2022 golee Oromiyaa bakkoota hedduu fi biyyoota biroo keessatti haalawaan kabajamaa tureera. Ilmaan Oromoo artistii kana jaallatanii fi dhugaan Haacaaluu maaliif dhokata warreen jedhan godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Hurrumuu ganda Sontaa keessatti qomee fakkii Haacaaluu Hundeessaa qabu uffachuun guyyicha yaadachuuf oggaa jedhan humni waraana PP ukkaamsuun nama 14 waajjira poolisii magaalaa Hurrumuutti hidhuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Qeerroo Mudasir Naasirii fi Tasfaayee Takkaa jedhaman kan keessatti argamanii fi namoonni 12 kan maqaan nun gahin ilmaan Oromoo ukkaanfaman keessa jiraachuus maddeen dabaluun ifoomsaniiru. Murni PP reeffa isaa illee kabaja dhorkuun siyaasaaf fayyadamuurra darbanii maqaa aartistii Haacaaluu Hundeessaatiin mallaqa hedduu funaanuun galii dhuunfaa foolfachaa turan sobaaf galaan bulee dhumataa akkuma jedhamu jaalala fakkeessaan isaan qaban dhumuun jibba isaaf qaban mul'isuu isaaniitti gadduu jiraattonni aanaa Hurrumuu dubbataniiru. Egaan daawwattoota keenya kabajamu arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa oduun keenya idilee galgala kanaaf qindeeffannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii isiniin jedha. Gabaasa gumaachuu gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen tinnisuuf taasifame kan adoolessa 2 bara 2022 san dhageessisaa annadii Oromooti. Sabboontotni ilmaan Oromoo reefii gaachan uummata Oromoo dinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan hawaasni Oromoo koonyaa Jabuutii gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen cimsuuf qarshii Impaayera Itoophiyaa 150 galii taasisanii jiru. Hawaasni koonyaa Jabuutii buusii buusanii alatti wal ga'anii dhimmoota qabsoo Oromoo irratti mari'achaa kan turan yoo ta'u obbo qaqqabsiisanii jiru. Gara fuula duraattis waraana keenya obbo dinagdeen utubuun hanga gabrummaa xumura itti goonee bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessinutti duubatti hin deebinu jechuun waadaa seenanii jiru jechuun gabaasa ajajaa olaanaan ABO barata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'amee jira. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'utti jan horaa bulaa deebana injifannoon uummata Oromooti. Hello, akkam jirtu naguma? Ayyee Nimoonaa Faayisaan jedhama. Arraata biyyoolessa Oromiyaa irraati. Isin jiraata eessati? Jiraata godina Wallaggaa Bahaa aanaa Guutoo Giddaa Dirraayi. Ayyee Oromticha godina Wallagga Bahaa aanaa Guutoo Giddaa. Mee rakkoon naannoo keessan akka jirutu dubbatama. Rakkoon kun maali? Rakkoon kun erga bara darbe gaafa waxabajjii darbeerraa kaasee hamma irratti gibiraan deddeebi'ee guyyaadhaanii waraanni mootummaan leenjisee nutti gabbise finxaaleeyyiin kun dabalatee makkalaatayaan yeroo duraa deddeebi'ee nu rakkisaa ture. Deebi'ee gaafa isaan takka dhaabbatan finxaaleeyyiin warra Amaaraatii fi gaachena sirnaa kan jedhamee mootummaan leenjise deebi'ee amma guyyaa irratti kan nu rakkisaa jiru. Ana dura gaafa xoomii isaa deebi'anii qodaan ijaarraa sassaabanii manoota baay'ee isaa xaa'oo birrii moobaayilii nama argan isin shanee deeggartuu samee nyaachistuu jaanii amma mana amantaa keessatti illee mana amantaa bu'uudhaaf taasifatanitti amma gaafa waxabajjii gaafa afuritti dungaanii jechuudha. Waxabajjii gaafa afurii ji'a 10/2014 guyyaa naannoo sa'aatii 7tti mana sadiin jalaa barbadeessani. Manneen kunis abbaansa Ayyaallee Ahmadii fi jiraata makana gantuma kanaa dhalnis kan durii yeroo 1995 godina Harargee lixaa aanaa masalaarraa buqqa'ee yookaan amma aanaa Shanan Duggoodha achirraa buqqa'ee dhufeera. Yeroo kanatti finxaaleeyyoonni kun fi gaachenni sirnaa kun dawwalanii nama nu basaatii jaanii gaafatanii basaasuu didee yennaan kan manni isaatti hin gubatu. Ayyee
Baay'inni manoonni gubatanii kana mana meeqa ta'u? Mana sadiitu gubate ganda keenya keessa. Ayyee sababa maaliitiif sababni manni kuni qonnaan bultoota kana jalaa gubateef? Shakkamtoota isin shanee deeggartuu, shanee wajjin jirtuu, shanee nyaachistuu kan jedhuudhaan manneen kan gubate. Marsaa duraa hin saamamani. Qorqorroo mana keessaa bitatanii qabanii fi xaa'oo birriidhaan bitatanii lafaa qaban hinattanii hin saamtanii kan jedhuudhaan shanee warra gubate kana akkasuma deebanii guban kanuma manuma kana ibsuu barbaade. Ayyee maatiin manni jalaa gubate kun miira akkamii keessa jiru amma sa'aatii kanatti? Maatiin kun hundi isaanii bakka irra jiru. Manoonni warri jalaa gubatan kana maqaa yoon siifte sanyii lijaalamii fi dambalii gurmeessaadha. Haadha kaadha, haadha yatiimaadha. Abbaan irra jiru jechuudha. Kaan immoo Ayyaallee Ahmadiidha. Maatiin kun hundi isaanii faca'anii bakka irra jiru. Abbaa wajjin waliin argan, kaanidhaan wajjin waliin argan. Haati qabattee meedaa keessatti rakkachaa jechuudha. Mana qullaadha kan jiraatan. Ayyee waraanni mootummaa kun finxaaleeyyii Amaaraa waliin wal ta'uun kan mana namootaa guggubanii fi qabeenya uummataa saaman jette. Asirratti qaama yookaaniif immoo miidhaan isaan uummata irraan ga'an jira. Miidhaan isaan jiran kun kan harkan uleedhaan tumaa shanee deeggartuu reebaadhaa fidaadhaa jedhanii kan argatan saammataa birriin keessatti nafu moobaayiliin nafu. Wanti tokko kanafu tokko jiru duratanii deemu birrii gaafa yeroo fedhan midhaan saamuudhaaf jaamee midhaan kaan fiiganillee biraa deeman qabu bakka birriin tokko lafnee namni gidiraa hamturre jiraa jechuudha. Ayyee uummanni naannoo sanaa gocha kanarratti waan jedhan qabu. Uummanni maal jedhe eenyuttiin iyyate yoo iyyatan immoo eenyuttiin iyyatan bakka abbaan ilmarratti yoo himatamu abbaan ilma isaatiif waan naasuu qabuu fi eenyutu deebiinuu deebisanitti waaguma tokkicha malee tokko hin qabnu nama nu gargaaru. Hayyee dhumarratti carraa siif kenna uummata Oromoof waan dhaamtu yoo jiraatu. Uummanni Oromoo kaabaa kibba bahaa fi seensarra jiru tokkummaa uummatee jaalala tokkoon jibba isaa dhiisee wal qabatee finxaaleeyyii Amaaraa yookaan mootummaa gabroomsaa kana yoo firraa konkolche qofa kan nageenya dhufu malee nageenyi wanta dhufu qabu gargaarsa harka namaatirraa eeggachuun falan qabu yaada tokkoon hoggana tokkoon lafaa mootummaa kana firraa konkolchuudhaan jiran akka hootti Oromoonni marti. Ayyee maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota arraata biyyoolessa Oromiyaatiin dhiyaattee yaada kee waan nuuf qooddeef guddaa galatoomi siin.